Ashamaa harka fuunee kam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee yeroo kanaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaa. Jalqabaan oduu biyya keessaan isinitti hima. Bara 2016 tajaajila tikeetii ammayyaa e-ticketing eegaluuf qophiin xumuramuu Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii beeksise. Ministeerri Deetaan Ministeerichaa Obbo Bara'oo Hasan hojumaata tikeeta kutachuu irraa hanga bakka ga'umsaatti hanqinni hojumaata tajaajilichaa dhaabbilee buufata konkolaataa keessatti akka mul'atu ibsan. Buufata konkolaattotaa qaxxaamura biyya keessatti daballi gatii taarifa geejjibaa dabalatee dhamaatii imaltootaa hambisuuf hojjetamaa jira jedhan. Bara 2016 Finfinnee fi naannawaa garaagaraatti buufataalee konkolaataa tajaajila geejjibaa qaxxaamura biyyaa kennanitti hojumaanni e-ticketing akka hojiirra oolfamu mirkaneessan. Kanaafis qophiin barbaachisaa xumuramu Obbo Bara'oo Hasan Faana Biroodkaastiif ibsan. Tajaajilichi eegaluunis dhamaatii fi daballi gatii taarifaa tajaajilamtoota tajaajila geejjibaa qaxxaamura biyyaa fayyadaman mudatu akka hambisu eeran. Yaa'iin abbootii seeraa manneen murtii magaalaa Shaggar marsa tokkoffaan gaggeeffamaa jira. Yaa'iin abbootii seeraa marsa tokkoffaa manneen murtii magaalaa Shaggar bakka hooggantoonni olaanoo magaalaa Shaggar, mana murtii olaanaa Oromiyaa, magaalaa Shaggarii fi keessummoonni garaagaraa argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Skaayilaanditti gaggeeffamaa jira. Yaa'ichi manneen murtii kenna tajaajila haqa qabeessa, qulqulluu, qaqqabummaa qabu kennuuf gahee guddaa kan qabu ta'uun himame. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaarraa arganneen isinitti hima. Walgahii waggaa biyyoota BRICS guyyaa har'aa Afrikaa Kibbaatti eegala. Pireezidaantota Chaayinaa fi Biraazil dabalatee hooggantoonni biyyoota adda addaa konfiraansii kana irratti hirmaachuuf kaleessa Johannesburg seenan. Walgahiin waggaa biyyoota BRICS guyyaa har'aa Afrikaa Kibbaattis ni eegala. Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaatiin kan ijaarame BRICS walgahii isaa waggaa waggaadhaan magaalota biyyoota hundeessan keessatti gaggeessa. Walgahiin waggaa hooggantoota BRICS bara kanaa dabareen keessummeessuu Afrikaa Kibbaa yoo ta'u, walgahiin kun har'a magaalaa Johannesburg keessattis ni gaggeeffama. Gareen biyyoota 5 of keessaa qabu kun kaayyoon isaa inni guddaan sirna addunyaa haaraa uumuu akka ta'e erga beeksiseen booda xiyyeeffannoo guddaa harkisees jira. Aangaa'onni jaarmiyaa gargaarsa addunyaa uummata Sudaan waraansa keessatti danqame gargaaruuf waamicha dhiyeessan. Barreessaa olaanaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Ji'a Diimaa Addunyaa Jaakan Jaapaakeen dhimma gargaarsa lammiilee Sudaaniif taasifamaa jiru ilaalchisuun ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii gargaarsa doolaara miliyoona 45 hawaasa addunyaa gaafate keessaa dhibbantaa 7 qofa akka argate himan. Aangaa'ichi magaalaa Kaariyoo keessatti ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin akka jedhanitti uummanni Sudaan gargaarsa michoomaa fi fedhii hatattamaa akka barbaadu ibsanii fedhiin gargaarsa biyyattii keessa jiru kan dhugaatii jedhan. Chaapaageen itti dabaluun hawaasni addunyaa birmannaa fi michummaa waggaa darbee warreen wal waraansa Raashiyaa fi Yuukireeniin miidhamaniif taasise uummata Sudaaniifis taasisuu akka qabu hubachiisan. Doolaara miliyoona 45 gaafatameen alatti warreen wal waraansichaan baqatanii biyyoota ollaa keessa qubatanii jiran lammiilee Sudaan deeggaruuf doolaarri miliyoona 35 dabalataan akka barbaachisu kan ibsan. Aangaa'onni Fannoo Diimaa fi Ji'a Diimaa Addunyaa biyyoota ollaa Sudaan keessaa biyyi Masrii amma hagayyaatti baqattoota 200,000 fi 72,000 simachuu ishee ibsanii guyyaatti baqattoonni 400 hanga 600 ta'an daangaa Masir qaxxaamuraa akka jiran himan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma godaantota akka jedhetti sababa wal waraansa Sudaan kanaan namoonni miliyoona 3 fi qabxiin 4 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen keessaa miliyoonni 1 ol kan ta'an daangaa ce'uun gara biyyoota kanneen akka Masrii, Chaad, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa fi Riippaabilika Walakkeessa Afrikaatti baqatanii jiru jedha. Oduu ispoortiitiin dorgommiiwwan fiigicha marsaa xumuraa Itoophiyaan irratti hirmaattu lama har'a ni gaggeeffamu. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa har'aatiin dorgommiiwwan lama kan atileetonni Itoophiyaan irratti hirmaatan har'a galgala ni gaggeeffamu. Dorgommii fiigicha meetira 1500 sa'aatii 4 daqiiqaa 31 irratti gaggeeffamuun atileet Birqee Haayiloomii fi atileet Dirribee Waltajjii ni hirmaatu. Kana malees fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaan sa'aatii 4 daqiiqaa 42 irratti gaggeeffamuun atileet Lammeechaa Girmaa fi atileet Geetinnat Walee ni hirmaatu. Dorgommiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaan Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa arfaffaa isaa qabateera.
Tapha xumuraa torbee lammaffaa Premier League Englandiin Arsenaal carroomee jira. Crystal Palace waliin taphachuuf gara dirree Crystal Palace Selhurst Parkitti malee kan ture Arsenaal balleessaa kan reegaan garee Crystal Palace Sam Johnstone Idnikatan irratti raawwateen rukuttaa adabbii kennameefiin taphataan garichaa Martin Odegaard galchii goolii galcheen taphicha tokkoof duwwaan injifatee jira. Gareen Mikael Arteta Arsenaal taphicha irratti olaantummaa qabaachaa kan ture yoo ta'u daqiiqaa 67ffaa irratti taphataan Takehiro Tomiyasu kaardii diimaan erga direedhaan jalaa ba'ee booda dhiibbaan Crystal Palace irraa isa mudatee ture. Daqiiqaawwan 30 hafan taphattoota 10 xumuruuf kan dirqame gareen kun keessumaa yeroo daqiiqaan dabalataa dabalame dhiibbaa guddaa keessa kan ture ta'us injifannoo isaa lammaffaa galmeessisee jira. Arsenaal taphoota lama irratti qabxii 6 kan argate yoo ta'u qabxii 6 Brighton fi Manchester City waliin wal qixa ta'uun sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu yoo ta'u Crystal Palace tapha jalqabaa isaan Sheffield United injifachuun sadarkaa 11ffaa irra turuuf dirqamee jira. Hagammaatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa Hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.